Kun Radio Afura Biyyati. Yeah. We need freedom. We need freedom. We need freedom in Ethiopia. We need freedom in Ethiopia. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Free Oromo prisoner in Ethiopia. Free Oromo prisoner in Ethiopia. Free Oromo student 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 in Ethiopia. Dhaggeeffattoota keenya amma hiriira nagaa guddaa tokkotu magaalaa Oslootti ta'aa jira. Akkuma isin beektan yeroo darbe Ebila 28 asuma magaalaa Oslootti hiriirri nagaa tokko ta'ee ture. Mormii isaa agarsiisee ture hawaasni Oromoo Osloo. Har'as guyyaa 3 yookaan guyyaa 4 booddee caamsaa tokko guyyaa hojjettoota addunyaa sababa gochuudhaan hiriirri nagaa guddaa tokko ta'aa jira. Hawaasni Oromoo magaalaa Oslootti argamu ammas carraa kanatti fayyadamuudhaan akka addunyaan dhimma Oromoo kana caalaatti beeku gochaa jira. Durataa hawaasa Osloo kanan hiriira nagaa kana keessatti argadhe waa'ee hiriira nagaa kana akkasnaan jedhu. Maqaan kiyya Guddataa Bookii jedhama. Hiriirri kun uummanni Oromoo biyya kana keessatti ijaaramee bara 1988 irraa kaasee waggaan kan kabajamu. Guyyaa itti uummanni Oromoo eenyummaa fi addunyaatti beeksisu, hawaasa Noorweettis mootummaa Noorweetti beeksisu. Kanaaf hawaasa addunyaa waliin dhaabbannee eenyummaa Oromoo argisiisuu jirra. Hirmaattota baay'ee qabna akkuma guyyaa 3 dura ta'e sanii dhaadannoo adda addaa argisiisuun hiriira kanarratti haala ho'aan kabajuu jirra. Akkuma beekamu magaalaa addunyaa garaagaraa keessatti asuma magaalaa Osloo biyya Noorwee kana keessatti illee torban tokko yeroo hin caalle keessatti si'a 3 hiriirri nagaa ta'ee dhimmi Oromoo akka uummatni biraan beeku ta'aa jira. Kun impaktii maalii qaba naan jettu? Kun dhugumatti qabsoo sababadhaati. Uummanni hacuucame tokko yoomiyyuu rafuu hin qabu. Hidhaa jira, ajjeechaa jira, biyyarraa hidhamuu jira. Kan ammoo uummanni Oromoo cadhifnee laallu jechuun ergaa isaa hawaasa addunyaa dabarfataa jira. Kun akka ibidda bonaatti wal jalaa qabataa deemee qabsoo uummanni Oromoo biyya isaatiif godhu fuuldura deemsa jedhee yaada. Guddaa galatoomi. Galatoomaa isinis. Ayyoon hiriira nagaa kanaa maali? Maaliif hiriira nagaa kanaa baate? Dura maqaa kennutti miti. Maaliif baate hiriira nagaa kanaa? Hiriira ni bahee fi maqaa keenyu itti. Hirkanaa kanan jaallataan jedhamu. Waan ani addana hiriira kana bahee fi rakkina biyya koorra jiru ari'atama narra gaheetiin rakkoon ani qabuutiin anis mormii uummata koo wajjiniin warra amma iddoo kana oliin bahaa jirru yaada koo ibsuu mootummaa Itoophiyaa uummata Itoophiyaa Oromiyaa irratti kan inni gahaa jiru saba Oromoo irraan rakkoo gahaa inni jiru isa kana balaaleffadheetan mormii sana deeggaruudhaaf bahee jira. Akka Ormi beeku gochaa jirta, akka addunyaan beeku gochaa jirta. Akka addunyaan
kun bu'aa guddaa argisiisa jedheetan irratti amana. Boris rakkina kana keessaati uummanni kun akka inni amantaan qaba. Galatoom. Eebbifame. Yeah. We need freedom. We need freedom. We need freedom in Ethiopia. We need freedom in Ethiopia. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Free Oromo prisoner in Ethiopia. Free Oromo prisoner in Ethiopia. Free Oromo student 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 in Ethiopia. Dr. Dagafaa Abdiisaa miseensa Shanee Gumii Adda Bilisummaa Oromoo fi itti gaafatamaa dantaa hawaasummaa hiriira nagaa guddaa tokko magaalaa Oslootti caamsaa tokko sababa gochuudhaan ta'aa jiru keessatti jirra. Yeroo darbe guyyaa 3 fuulduras akkuma isin beektan hiriirri nagaa tokko ta'ee ture. Hiriirri nagaa kun bu'aa guddaa buuseera. Stavanger Norway keessattis akkuma kana torban tokko fuuldura ta'eera. Amma immoo kun isa sadaffaadha. Yeroo gabaabaa keessatti dhimmi kun bu'aa attamii buusaa jira. Barbaachisummaan isaa attami kana nu ibsuu dandeessu? Bu'aa guddaa buusa wanti kun maaliif hojjette rakkinni Oromoodhaa warri koloneeffataa uummata Oromoodhaa koloneeffatanii lafa isaarraa fudhatanii lafaa fi uummata isaa walitti gurguranii namaa hiraa turanii amma immoo lafa isaarraa fudhatanii warra qabeenyaa qabutti gurguraa waan jiranii fi akkasuma Oromoon ilmi Oromoo tokko yoo mirga isaatiif gaafate kuni yaada Oromoo yaada Adda Bilisummaa Oromooti kuni yaada shororkeessitootaati jedhaniiti ilmaan Oromoo mana hidhaatti guuranii hidhanii zaliilaan yookiin torcherii godhanii naaffisaa sakaaniin biyya keessaa ari'aa manniidhaa Itoophiyaa keessa jiru harka 90 Oromoodhaan guutamee jira. Lafisaa irraa fudhatamee irraa ari'amaa jira. Inni kaan biyya alaatti ari'amaa jira. Gidiraasa argaa jira beelaa fi dhukkubaanii dhumaa waan jiruufi kuni mormii mootummaa wayyaanee sana utuu olirraa hin citin uummata Oromoo ala jiru kuni amma hiriira irratti godhee biyyoota adda addaadhaa dhufanii hiriira kana irratti argaman kana waa'ee Oromoodhaa waa'ee Oromiyaadhaa beeksisuudhaa fi dhaadannoo adda addaa himuudhaanii hiriira nagaa olirraa hin cinne gochuurra jira. Kanaafi kun barbaachisaadha. Bakka hundumaatti Oromoon bakka hundaatti ambaasaaddarii Oromiyaa ta'ee ambaasaaddarii uummata Oromoo ta'ee rakkina Oromoodhaa bakka hundumaatti beeksisuu akka qabu mul'achiisa jechuudha. Kanaaf hiriirri nagaa amma mootummaa wayyaanee irratti godhama. Dr. Dagafaa maqaa dhaggeeffattoota keenyaan guddaan isin galateeffadha. Fayyaa ta'aa isinis hojii boonsaa hojjetaa jirtu kanatti nu jabaadhaa isinis.